Sa'aatiin bashannanaa keenyaan bashannanaame jechuu fi jenna hordoftoota keenyaa kun sagantaa yeroo kaayyuuti OBN irratti dilbata waaree booda yeroo hunda sa'aatii kanatti simbira keenya hordoftoota keenyaa egaa har'aafis keessummaa qabadheen jira. Keessummaan kan koommoo toora artiitirraa kan simbira ga'u eenyu jechuun keessanii nafuu egaa gara boodatti qabadhee kan dhiyaadhu ta'a. Maarree kophaa keenya immoo hin jirru qophiin kun bareedee akka isin bira ga'uuf qarcaanshee tireedingii fi baankiin Awaash nu faana jiru ulfaadhaa galatoomaa jennaani ergaa isaanii hordofnee kan walitti deebinu ta'a nu faana tura. Guyyaa guyyaan jijjiiramuun bara baraan guddinni aadaa keenyadha. Bara baraan biqiltuu bunaa sanyii filatamaa miiliyoonaan lakkaa'amu bilisaan qonnaan bultootaaf raabsuun manneen barnootaa daandii fi bishaan lafa jalaa qonnaan bultootaaf ni mala jennees ijaarre. Teknoolojii haaraa qonna bunaa gara biyyaa galchuun biyya keenyatti madaqsuun dirree diriiraa irratti buna oomishuun homtuun hundursu. Buna eenyummaa keenya ibsu addunyaatti bifa adda addaan erguun biyyattii keessatti sadarkaa duraa irratti argamna. Aadaan keenya calaqqee keenya jennee buna qalaadhaan keessummoota addunyaa simanne. Maarree kana hundaaf qonnaan bultoonni ragaa keenyadha. Qarcaanshee tireeding. Qarcaanshee tireeding. Giddugala qunnamtii maamilootaa yaada gaafii fi komiiwwan maamiloota keenyaa fudhachuuf nu dandeessisu sarara bilbilaa kafaltiirraa bilisa ta'e 8980 qopheessinee isin tajaajilu irratti argamna. Tajaajilawwan baankichaa beekuu hoo barbaaddan komii fi gaafiiwwan kamuu hoo qabaattan kenniinsa tajaajilaa keenya irratti yaada qabdaniif dabalataanis chaanaaliiwwan miidiyaa hawaasummaa toora marsariitii fi imeeyilii baankichaatiin gaafiiwwan yaadawwanii fi komiiwwan nuuf dhiyaataniif giddugalli qunnamtii maamilootaa keenya deebii barbaachisu kennuu irratti argama. Giddugalli qunnamtii maamilootaa yaadawwan gaafiiwwanii fi komiiwwan maamilootaa afaan afuriin jechuunis afaan Amaaraa, afaan Oromoo, afaan Tigriffaa fi afaan Ingiliffaatiin guyyoota ayyaana ummataa fi amantaa dabalatee lakkoofsa gabaabaa waamicha bilbilaa 8980 dabaree 3 sa'aatii 24f isin tajaajila. Sarara qunnamtii maamilootaa keenya dizaayina keessoo isaatiin bifa haaraadhaan gurmaa'ee hojjettoota keenya giddugala sarara qunnamtii maamilootaa gaafii keessan deebisuuf qophii ta'anii isin eeganiin sa'aatii 24f isin tajaajila. Giddugala waamicha bilbilaa kafaltiirraa bilisa ta'e 8980 Baankii Awaash. Walitti deebinee hordoftoota keenyaa egaa kan hordofaatiin jirtan kun sagantaa yeroo kaayyuuti qarcaanshee tireedingii fi baankiin Awaash ulfaadhaa galatoomaa jennaani qophii kana waan ispoonsar godhaniif egaa keessummaan kan koo har'aa toora artiitirraa kan affeerame. Eenyu kan jettaniif Mubaarak Aliiti kan jedhamu Mubaarak Ali eenyu kan jedhuuf olaalan dargaggeessa reefu lafaa dhufaadha garuu aartii Oromoo keessatti waa hedduu hojjechaati jira. Mubee baga nagaa dhufte gaa. Ayyee baga nagaa nu eegdan isinis. Tole Mubeen eenyu maal hojjetee mucaan lafaa dhufaa kuni warra jedhaniif akkamitti ibsite? Haa Mubee jechuun kan inni dhalatee godina Arsii Bahaa naannawa magaalaa Asallaattiidha. Barumsa isaa harka caalu achumatti kan inni barate. Kutaa 8 hanga kutaa 12tti magaalaa Asallaatti kan inni barate. Isaan lammoo akkuma ijoollee Oromoo kamiyyuu loon tiksaa jabbilee wajjin fiigaa ati jechuudha. Haaluma sana keessa dabree nama dhufeedha jechuudha. Ture gamee gara tiyaatiraatti immoo deebinaa ogeessa tiyaatiraati. Yeroo ammaa kana Instituutii Aartii Oromiyaa keessatti barsiisaadhaati. Akkasumas Eeyyan akkasuma. Tole daarektaras hojii hedduu daarekti gootetti jirta. Kanaafiyyuu waa'ee tiyaatiraa, waa'ee fiilmii, waa'ee sira jedhe monoloogii, sololokii, walaloo kaasuu dandeenya jechuudha. Sirriitti kaasuu Mee dandeenya. tiyaatira jechuun maali? Hojii akkamitti immoo hojii tiyaatiraa ta'uu danda'a jettee yaadda? Hayyee tiyaatira jechuun jechuma isaa hiikuma isaatirraa gaafa kaanu jalqabuma tiyaatir jechi jedhu kuni yeroo baay'ee gara Giriik kana fiigna beekte jechoota kana hiika isaanii argachuudhaa fi tiyaatir jechuun jecha afaan Giriik tiyaatiroon jedhu irraa dhufee jedhu hiikni isaas tuusii or seeing the place jedhu warri gara afaan Ingiliffaatti hiikanii jechuudha. Tuusii gaafa jennu ilaalu daawwachuu abuuruu ta'a kan keenyatti jechuudha. Seeing the place jechuun ammoo iddoo waa tokko itti ilaallu yookaan waa itti daawwannu waan wa'ii itti daawwannu
Amfiteetirii fa'aa waan akka istaadiyeemitti ijaarame kana fa'aa. Eeyyeen iddoo sana waan itti daawwannu iddoo sana. Galma fa'aa ta'uu danda'a. Galma ta'uu danda'a yookaan istaadiyeemii ta'uu danda'a yookaan iddooma selebireeshiniin tiyaatiraa yookaan qophiin tiyaatiraa kun itti daawwatamu sanaan iyyuu tiyaatira jechuu ni dandeenya. Jarri jecha kana waa sadii fi kan isaan dhimma itti ba'an jecha tiyaatira jedhu kana jechuudha. Inni jalqabaati hojiimmaan hojjetamu suni mataan isaatu maal jedhama tiyaatira jennaan. Jecha tiyaatira jedhu kana waa sadii fi jedhe kan isaan itti dhimma ba'an. Hojiin hojjetamu sun mataan isaa tiyaatira jedhama. Iddoon hojiin sun itti hojjetamus tiyaatira jechuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf Itoophiyaan Naashinaal Tiyaatir, Hagar Fiqir Tiyaatir, Biheeraawi Tiyaatir, Meeggaa Amfiitiyaatir akkasuma hedduun isaanii jiru jechuudha. Eeyyen isaan ala immoo muummee yookaan dipaartimentiidhaanis tiyaatir jechuu ni dandeenya. Department of Theatre haala sanaan kaasuu dandeenya jechuudha. So jecha kana waa sadii fi kan isaan dhimma itti bahanii jechuudha. Kanaafi ishee kanarra hiika kanarra dhaabbannee afaan Oromootitti gaafa hiiknu jecha tiyaatir jedhu kana bartaphee bara wanti tokko itti taphatame bara ta'iin wa'ii itti ta'ame seeing the place jennee ni jirra. So do'ii jecha jedhus fudhachuu dandeenya. Waan daawwatamu, waan ilaalamu, waan abuuramu sana jechuu ni dandeenya jechuudha. Tiyaatiraa fi fiilmii immoo walitti fidnee ilaallu qaba. Maa inni garaagarummaan isaanii immoo kan jedhu. Garaagarummaan tiyaatiraa fi fiilmiidha. Tiyaatir gaafa jennus live performanceidha yookaan hojii kallattiidhaan waltajjii odeensii fuulduratti yookaan ammoo jamaa fuulduratti dhiyeessituudha. Kallattiidhumaan garaagarana qabuun hin jiru. Wanti sobdu hin jiru. Eenyu dhadhaanati itti dibdu hin jiru. Dibanni dibatamu hin jiru. Waan uffatte, waan qabatte, waan hojjette sana gadi baatee fuuldura odeensiitti kanatti hojjettu jechuudha. Tiyaatirri. Si jalaa badee taanaanis, tole taanaanis, miidhagee taanaanis waan qabattee dhufte sana qofadha. Waan golaa fiddee dhufte sana kanatti odeensiidhaaf dhiyeessitu jechuudha. Gara fiilmiitti gaafa deebinu garuu dibata baay'eetu dibatama. Akka caarraa jaalallee lama yaa fudhannuuti bareeddu koo baay'een si jaalladha. Ani si jala isin ala jaan arguu hin danda'u hirribni nan qabu maal ittiin jechuu danda'a. Akka tasaa diyaalogiin kun yoo harkaa badee kat jedhaan kaameraamaaniin adda kutiiti diyaalogiin jalaa badee taanaan irra deebi'ee sirreeffatuu danda'a jechuudha. Tiyaatira biratti garuu improvise gootee yookaan tasa taphatteet irra dabarta malee dogoggoruu keessaniyyuu qaama hojii tiyaatiraa sana taasifteet kanatti bira kuttu malee sirratti baramuu qabu. Dogoggorri mul'achuu hin qabu. Mul'achuu hin qabu jechuudha. Isaan alaa elementiiwwan xinnoo garaagarummaa qabu. Ruqooleen tiyaatiraa fi ruqooleen fiilmiidha garaagarummaa qabu. Haalli bartaphee yookaan ammoo iskiriiptii hojii kanaaf barreessinu haalli nuti ittiin barreessu sun garaagarummaa guddaadha kan isaan qabani. Isteeppiiwwan nuti silaa keessa ceenu hedduutu jira. Gama tiyaatiraattis gama fiilmiittis gaafa dhufne jechuudha. Egaa ati daayiriktaradha. Abjuu Milkoofti kan jedhus daayirikti gootee jirta. Ani kanan odeeffadhe keessaa monoloogii tokkos akkasuma daayirikti gooteeti jirta. Tiyaatiras keessa'uu bakka itti barsiisaa jirtu Oromiyaa Art Institute kana keessatti odoo dubbannu manni suni mana artii Oromoo sirriitti kunuunsaa guddisaa jirudha. Asumaan ni galateeffanna gammadoo fa'a jechuudha. Warra akkasumas ogeeyyii achi keessa jiran hundaayyuu. Paartii ho'ii taphachuu dandeessaa achi keessa waan yaadattu qabda. Hiriyyaa koo obboleessi koo harka namaatiin ajjeefame jedhame reeffisaa hospitaala Leenca Gurraachaa galee jira. Ani qofaa koo tafee jira obboleessa koo. Obboleessa koo naa barbaada. Gumaa obboleessa kootii naa barbaada na wajjin baasaa maaloo. Isin nu wajjin hin dhaabbattan taanaan ani illee hin jiraadhu. Akka obboleessa kootti baduu kooti. Abbaan koo hin jiru, haati koo hin jirtu. Namni na gargaaru hin jiru. Maaloo isin na wajjin ta'a. Maaloo. Gahi. Egaa kana jechuudha. Kun amma
taateetu qooddataa san Qooddataa sana garaagarummaa namoonni tokko jecha taatee jedhuu fi qooddataa jedhu walitti maku. Qooddataan abbaa seenaa sanaati. Addunyaa barreeffamaa keessatti qaama argannu wayi. Namni taphatu kun immoo san ta'ee kan taphatu kun immoo taatee jennaan. Akkasitti standardi goona. Anaafatti sirriitti walii galee irraa warri kun illee akkasitti walii haa galu jechuudha. Hordoftoota keenya mee fiilmii Abjuu Milkooftee jedhurraa waan xinnoo isin biraan geenyee deebinaa. Egaa ispoonsaroonni keenyas jiru Qaccaan Ishee Tireedingii fi Baankiin Awaash akkasuma ergaa isaanis hordofnee kan walitti deebinu ta'a. Gaafa deebinu immoo iyyuu mubee wajjin waa'ee hedduu kaafna, waa'ee monoloogii, waa'ee sololukii kan kaafnu ta'a. Nu faana tura. Intala kottume anaafis bira anaaf hidhi. Ati na didda miti. Garuu waa'ee eenyummaa koo beektaa? Rakkattuu akka kun na rakkisu. Namicha hosi ta'e dubbii kan rakkinuuti. Kulanii maal rakkootu jiramoo? Ishee nama rakkiftu akkuma isheen nama rakkiftutti rakkiftu. Eenyu abbaan kee rakkista? Duraan ni beektaa? Seera egaa daangaa keessan hin ce'inaa. Abbaan koo bade. Eenyummaa koo beektaa duraan? Namicha waliin jeeqin. Afaan keenya miti natti mabeen anaa buusi. Maal isheen biyyee kan tanarra immoo kan gurbaa humna isheen ilaallattu. Amma immoo mana baay'eetu jaafe. Amma kan naaf hafe isaanii. Cirrachi walitti qabamee xuubata. Xuubnis walirra naqamee gamoo ijaara. Coobni bishaanis kuufamee gaanii guuta. Kanarra qusannoodhaan tokko jettanii jalqabdan fuulduraaf heddummatee jireenya milkeessa. Jireenyi akka jijjiiramuu abdiin guddinaa akka eefu xiqqaatee guddatee osoo hin jenne kuufachuun fala ta'a. Rakkoon mammaaksa akka ta'u jireenyi akka miidhagu kan dhamaatanii argattanirraa osoo hin qisaasessine mudaa itti kuufachuu. Coobni dafqa har'aa mijaa'ina jireenya boruu akka ta'u hawwiin akka dhugoomu. Guyyaa hundumaa aadaa qusannoo waliin jiraachuu. Miidhagina jireenya keessanii fi maatii keessan boruutiif har'uma qusachuu jalqabaa. Milkaa'ina jireenya keessan boruutiif har'a hojjedhaa. Awaash mudaa itti qusadhaa. Baankii Awaash. Hordoftoota keenya egaa fiilmii Abjuu Milkooftee jedhu fiilmii Mubaarak hojjete ilaallee deebinee baay'ee bareedaadha. Egaa seetingiin isaa yookaan immoo yoomessi isaa asallaadha mitiidha. Asallaadha. Waan gaariidha. Egaa ka'umsi kun gaariidha. Amma immoo mubeen toora Oromiyaa Art Instituutii keessatti barsiisaa tiyaatiraati. Tiyaatira sirriitti nu ibsiteerta duratti saayinsiin isaa maal akka ta'e mee instituutii keessan keessatti akkamitti tiyaatira hojjechaa jirtu
eenyu fa'aa hirmaachiftu baay'ee akkasuma hojjettanii nan beeka meenuu yaadachiisi kana. Akkuma ati kaafte jechuudha. Ani sa'aatii kanatti Oromiyaa Aartii Yuunivarsiitii keessatti ogeessa tiyaatiraadha. Barsiisaa tiyaatiraadha jechuudha. Baachii 4 eebbisiisee jira jechuudha. Achi keessatti kan nuti hojjennu yookaan barsiisnu jechuudha. Nama kamuu hirmaachifna. Daa'imarraa eegalee hanga nama guddaatti. Hanga manguddootti kan nuti barsiisnee ogummaa aartii tiyaatiraa sana qabsiisnee akka inni ba'ee hojjetu iddoo biraas deemee akka inni barsiisu kan nuti taasisnu jechuudha. Haala kanaatiin isaan ala sagantaa guddaadha kan nuti qabnu ji'a ji'aan sagantaa deemuudha. Achi keessatti qindeessaa sagantichaati. Walumaa gala sagantichi waaree aartiidha kan jedhamu. Akkuma sila kaasaa turree monoloogii wanti jedhamu jira. Kuni jecha ogummaati. Warra tiyaatira keessa jiru yookaan warra walaloo keessa jirutu kana beeka. Sololokii wanti jedhamus jira. Walaloo moonni jedhamu jira. Kanuma wajjin wal qabatee immoo gaasitti baay'isu. Walaloo walaleessaa mee gurra naa ergisaa gurra qofaa miti afaan hin callisaa. Walaloo dhaadhis jedhame. Maqaan kiyya yoo barbaadan. Cimdeessaa tarreessaa. Kutaa shanaffaa keessa. Kan jedhu sitti dabalata. Maal jenna kanneen irratti keessoo inni dura monoloogii fi sololokiin garaagarummaan isaanii maali kan jedhu kaafnetu walaloo ammasiin jedhe keessatti maal dhaamtaa ogummaan akkasii kun jiraayii keessoo manneen barnootaa keenya keessatti bakka hunda jira. Ani waan kitaaba irratti barreeffame afaan itti fakkaata. Ati immoo ogeessa wanta taatee fi mee maal jetta kanarratti? Monoloogii fi sololokii gaafa jennu lamaan isaaniiyyuu performaansii qeenxeedha yookaan ammoo hojii qeenxeedha. Lamaan isaaniiyyuu hojii aartii ta'anii hojii nama tokkoon hojjetamanidha jechuudha. Monoloog gaafa jennu baastee dubbachuu jechuudha. Ati yaa nama ka fuuldura kootii seena ilaaltu siin jechuu hin danda'a. Rakkoo uumaa fi eeyyan hin himta odeessitti himatta gubaa quuqaa garaa kee waan si keessa jiru san waan gaafisitti uume sana odeessiin akkasii wajjin hirmaachisu taasifta. Hin abaartaa, hin gaafattaa, hin gorsitaa. Wanti hafuun jiru. Waa hedduu kaasuu dandeessa jechuudha. Monoloog jechuun isa kanadha. Sololookii gaafa jennu garuu ufiin abaara. Uf wajjin haasa'a. Ani amma namaa dachee kanaaf nan barbaachisaa. Yaa Waaqayyo maaliin si godhe maaliif dachee kanarratti na uumte? Hin barbaachisan dachee kanarraa godaanuun qaba. Maal jedheeti? Jarri lamaanuu walaloos ta'uu danda'u. Walaloos ta'uu danda'u. Piroosis ta'uu danda'u. Eeyyen. Garuu harka caalu walaloo kana monoloogii keessatti dhimma itti ba'uu dandeenya. Inumaayyuu monoloog yookaan diraamaatik pooyitirii jedhaniin jarri. Walaloo bifa diraamawaatiin ta'e bifa diraamaa ta'ee dhiyaatu jechuudha. Kanaaf harka caalu kan nuti dhimma itti baanu walaloo monoloogii keessatti jechuudha. Namni amma walaloo barreessanii akkasumatti qomaan jedhan jiru. Isaan maal jenna? Isaan suni walalooma qomatti qabachuu ta'a malee amma monoloogii gaafa jennu monoloogismiti. Garuu namni yeroo baay'ee hin qabatu sammuu isaatti walaloo sammuudhaan dubbisuudha malee ani kan hin jedhuuni sakaan monoloogis sololokis jechuuni hin danda'u. Jenerii kam keessa iyyuu galchuu hin dandeenyu. Galchuu hin dandeenyu maaliifi performaansii qaba. Gocheessuu qabda jecha dubbattu jechoota achi keessa jiran tokkoon isaatii fi gochaan agarsiifamuu qaba. Uffanni keetiyyuu achirratti mul'achuu qaba. Waan jettu san uffataanis agarsiisuu qabdu. Meeshaaleen harkatti qabattee waan san jettu jiraachuu danda'a. Gochoonni tarii sagaduu ta'a yookaan immoo waan bira kadhachuu ta'a. Gochoonni sun jiraachuu qabu jechuudha. Nyaataa dhugaatiin achirratti jiraachuu qaba. Gocha gocheessuu fi jecha jecheessuun garaagarummaa qaba. Jecha hin jenna mire. Walaloo keessatti jenneetuma bira darbuu dandeenya. Isa kana garuu jecha sana gara gochaatti finnaa jechuudha. Isa kanadha. Tole baay'ee bareedaadha. Egaa waa'ee walaloo ammasiin jedhe walaloo walaleessan immoo jira. Keessawuu child literature ammoo maal inni kuni akkamitti qeeqamuu danda'a inni kun? Isa kana amma waatu jira beekte
kabbadaan faan yookaan caalaan faa waan jedhaniif qofa isaan walaleessaa waan ta'aniif qofa isaan artistii waan ta'aniif qofa anis maa biraa hafaadha natti fakkaata inni kun jechuudha anillee ka'een walaleessa caalaan farda gugsiisa taananii anis gugsii fardaa sana barachuun dirqamadha jechuudha. Ijoollummaa isaaniitti hoo jedhan homaa miti garuu guddatanii sanarra gaafa darban akkasitti barreessuun faayidaan qabu walaloon ofiifuu ariifataadha. Iddoon qabu kana hunda haasa'uudha fi artii kan jedhamuyyuu jechi tokko filatama wanta ta'e jecha tokko irratti kilii godhoo goone hiika hedduudha qabaata. Akkasitti beekuun irra jiraataadha. Tole gaamee ati immoo instituutii keessatti waa hedduudha hojjechaa turtanii waa'ee monoloogii fi waa'ee tiyaatiraa san nutti himito sana booda isa affeerree nagaatti jenna. Hawaasni keenya yeroo baay'ee art gaafa jennu muuziqaa qofa fakkaataa jira ammarra. Artiin akka itti hiikamu jechuudha. Tiyaatira gaafa jetteeni qoosa sanii tiyaatira jechuun siin jedha namni harka caalu jechuudha. Garuu oodeensiin nu bira dhufu yeroo yerootti wanti jedhu moor saayinsii artii kana hanga barachuutti deemanii jiru. Ilaalanii ba'uu qofa osoo hin taane dhandhamacha sirriitti. Gaafa dhandhamataa deemu immoo bizinasii keessa galaa deema dhimmichi. Afaan keenyas guddachaa deema. Aadaan keenyas guddachaa qoratamaati deema. Kanaaf haala sanaatiin kan nuti itti deemaa jiru jechuudha. Moor aadaa irratti kan nuti irratti xiyyeeffannu saayinsiin aartii lamadha kan jiru jechuudha. Art for art sake fi art for social purpose. Aartii faayidaa aartiitii fi aartii faayidaa hawaasummaa. Aartii faayidaa aartiif gaafa jennu aartiin gaa bareedumsa. Aartiin miidhagina. Kan nutti bareede kan nutti miidhagee haala kanaan anifati teenyee dubbannuu fi warra aartii gaafa taaneef yoon jedhe sobana jalaan ta'u. Kanaaf moor aadaa hawaasaa sana, duudhaa hawaasaa sana, seenaa hawaasaa sana saayinsii aartii kana irra haxoofne yookaan itti dibneeti irshoo aartiin bukeessineeti hawaasaaf dhiyeessina jechuudha. Haala sanii waan mi'aawu isaan fayyadamu jechuudha. Tole baay'ee bareedaadha. Oduu kana caalaa wajjin turree barannee gaariidha. Egaa isin bira dhufnees waa hedduu wajjin hojjechuun ni dandeenya. Gara fuulduraattis jechuudha. Dhimmoota adda addaa irratti waa'ee walaloo irratti, waa'ee fiilmii irratti, waa'ee tiyaatiraa irratti ogeessa baay'ee lafaa dhufa. Ogeessa waan gaarii yoo akkasitti ilaalan ijoollee garuu tiyaatira jechuun waan bal'aadha. Isa sana hojjechaa jirtudha. Ulfaadhu galatoomi. Inni affeerraa tiyaatira keessan akkasumas immoo monoloogii ati nuu kennite keessaa jechuudha. Garuu wanni tokko kanan irra darbuu hin qabne walaloo Dr. Zalaalam irratti waa hojjettaniiti jirtu. Isa san xinnoo maal akkamitti hojjechuu dandeesse kan jedhu yaada tokko nuu kennitu hin xumurru. Walaloo Dr. Zalaalam asumaatiin nama baay'ee dinqisiifadhuudha. Baay'ee nama jaalladha. Anillee nama baay'ee sirriitti jaalladhuudha. Ulfaadha galatoomaa jennaan asumaanii nama walaloo Oromoo ol kaase. Sadarkaa tokko nama gara fuulduraatti oofeedha. Nama ayyaana aartii sana qabu. Nama jaariin Oromoo sun keessa jirtuudha. Xiqqoo isa ibsuudhaaf natti ulfaata. Walaloowwan isaa xinneenyumarraa ka'ee dhaga'aa kan hin guddadhe jechuudha. Kanaaf hiriyyaan koo jira. Habtee Baqqalaa jedhama. Inni walaloo kana maaliif hin hojjenne maaliif hin geeddarre naan jedhe haaluma sanaan ilaallee bifa walalootiin kan barreeffamee jiru saawundiidhaan kan inni reekkoodhee gadhiise sagaleedhaan jechuudha kan inni hojjetee gadhiise nuti immoo sagalee sana gara walalootti geeddarree gara iskiriiptii tiyaatiraatti yookaan bartaphee tiyaatiraa sanatti geeddarreeti habteen geeddarreen ani daayirekti godheen utuu